Hagayya 19,2025 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kana isinitti himna oduu waliinan Geetoo Alamaayyootti. Hojjetaan fannoo diimaa ukkaanfamee ture ajjeefamuusaa korichi beeksise. Hojjetaa fannoo diimaa Itoophiyaa ukkaanfamee fuudhamee ture bulee duusaa koreen dhaabbatichaa beeksiseera. Honelliin Faantaawun hojjetaa koree fannoo diimaa Itoophiyaa ture. Hojjettootni dhaabbatichaa 3 hagayya 14 2025 naannoo Amaaraa godina Kaaba Gondar bakka Cannaq jedhamutti odoo hojii gargaarsaarra jiranii namoota ammaaf eenyummaan isaanii ifatti hin beekamneen ukkaanfamee ture. Gaafas reebicha hamaa irra ga'een hojjetaan maqaan isaa Honelliin Faantaawun jedhamu bulee du'eetu argame. Isa waliin kan turan Tafarraa Asfaw fi Adlaadlaw Asfaw kan jedhaman garuu lubbuun ba'aniiru jechuun waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa ibsa baaseen beekseera. Qaamni hunduu hojjettoota lubbuu fi qaama isaaf osoo hin sassatin loogii malee dhala namaa gargaaruuf bobba'eef eegumsa gochuu malee silaa isaan galaafachuun hin malu ture. Martuu seera addunyaa fi waliigaltee Jenevaa kabajanii hojjettoota fannoo diimaaf bakka maratti eegumsa gochuun akka qaban yaadachiiseera. Honelliin Faantaawun Gondar Kaabaa magaalaa Dabaarq irraa fageenya kiiloomeetira 15 irratti qabameetudha reebichaan kan du'e. Abbaan yakka sana raawwate anadha kan jedhe haga oduun kun qophaa'etti hin dhaga'amne. Fannoon diimaa Tigraayiif naannoo Amaaraa keessatti hojjettoota isaa akka jala ajjeefaman kanaan duras himachaadhuma ture. Tigraay Tsallamtitti hongee mudateen namootni gara 50,000 beelaaf saaxilaman horiin 9,000 ol duunis himame. Kaaba lixa Tigraay aanaa Tsallamti keessatti hongee mudateen namoonni 50,000tti dhiyaatan rakkoo beelaa fi qe'ee isaanii irraa buqqa'uuf saaxilamanii horiin 9,000 ol ta'anis du'uu qondaaltonni naannoo Tigraay dubbatan. Balaa hongee isaan mudate kanaan miseensi maatii 9,367 ta'an jechuun waliigalaan kan namoota 49,799tti tilmaamamanii haala rakkisaa keessa jiraachuun dhaga'ameera. Kanarraa ka'uunis gariin dursanii nyaataaf dhugaatii barbaaduuf naannoo sanarraa gadhiisanii jirus jedhameera. Balaa hongee kanaan haga ammaatti loon 807, hoolaa fi re'oonni 8,351, harree 800 fi gaalli 2 waan nyaatan dhabuun beelaan du'aniiru. Qonnaan bultoonnis horii isaanii hafe baraaruuf carraaqqii taasisaniin naannoo balaan kun itti mudate gadhiisanii buqqa'aa jiraachuu bulchaan aanaa Laayilaay obbo Naggaa Addunyaa sabaa himaalee naannichaaf ibsaniiru. Oduu keenya ittaanuun kaleessa Naayijeeriyaa keessatti bidiruun dhidhimtee lubbuun namoota 10 darbuun dhaga'ame. Naayijeeriyaatti balaa dhidhimuu dooniitiin namootni 10 du'uun isaanii poolisiin biyyattii ibse. Biyya Naayijeeriyaa bulchiinsa Sokoto keessatti dooniin namoota 50 ol feetee imalaa turte dhidhimuu isheetiin lubbuun namoota 10 akka darbe gabaafameera. Balaa sanaan haga ammaatti namoonni 40 ol akka hin argamin kan ibsame yoo ta'u, tajaajilli balaa tasaa biyyattii hojjettoonni lubbuu baraaraa namoota achi buuteen isaanii dhabaman barbaadaa akka jiran beekseera. Haaluma wal fakkaatuun guyyoota lamaan duras naannoo giddugaleessa Niger keessatti balaa doonii biraatiin yoo xiqqaate namoonni 13 du'uun isaanii gabaafameera. Naayijeeriyaatti suphaa gaarii dhabuu fi yeroo roobaatti lolaa uumamuun balaan doonii baay'inaan akka uumamu CGTN gabaaseera. Oduu keenya xumuraatiin Ameerikaan barattoota 6,000 biyya ishee keessatti barataa jiran irraa viizaa mulquu beeksifte. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa barattoota biyyattii garaagaraa irraa Ameerikaatti barataa jiran 6,000 kan ta'an irraa viizaa mulquu ibsee tarkaanfii kanaaf akka sababaatti kan eerame barattoonni seera Ameerikaa cabsuu fi yeroo eeyyamamee fi ol turuu kan jedhudha. Ministeerichi akka ibsetti barattoonni kun seera maleessummaan hedduu akka babal'atu dabalatee haleellaa hamaa seera alaa konkolaachisuu ajjechaa fi shororkeessummaa tumsu kan jedhudha. Tarkaanfiin kun karoora bulchiinsa Tiraamp godaantotaa fi barattoota biyyoota addunyaa garaagaraa irraa garas imaluun baratan humnaan biyyattii keessaa baasuuf qabatan keessaa tokkodha. Viizaa barattoota 6,000 mulqe keessaa 4,000 kan ta'u sababa barattoonni seera biyyattii cabsaniif akka ta'e ministeerri dhimma alaa kun ibseera. Viizaan 200 haga 300 ta'u ammoo sababa shororkeessummaa raawwatameen bu'uura seera biyyattii INA 3B jedhamu jalatti eerameen akka barattoota irraa mulqame ibse. Caamsaa darbee ministeerri dhimma alaa USA Marco Rubio amajjirraa eegalee viizaan barattoota 10,000 haqameeraa jechuun seera baasottootatti himanii turan.
Diimokiraatonni tarkaanfiin kun adeemsa seera sarbuudha jechuun bulchiinsi Tiraamp akka irra deebi'u dhiibbaa uumaa jiru. Bara barnootaa 2023 hanga 2024tti barattoonni kitala tokko qabxii tokko biyyoota 210 irraa ta'an kolleejjota Ameerikaatti galmaa'aniiru jedha jaarmiyaan odeeffannoo barattoota biyyoota hordofu Open Doors. Egaan daawwattoota keenya oduu keenya irraaf qabanne kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.